Hidhaa galaanaa qorannoo fi seenota waraana da'oo Kaayyoo Waragootiin. Hidhaa galaanaa hiikaa kitaaba mata duree War of the Flea, The Classic Study of Guerrilla War jedhuun Rooberti Taaba barreessite. Adoolessa bara 2020 Bosona Oromiyaa. Kutaa sadaffaa. Qaamni qabsoo dahoo baadiyyaa keessatti bilisaan socho'uu eegalee humni mootummaa naannawaa magaalaatti daangessanii isayyuu achi qubachuun balaa hamaa itti ta'a. Yeroo kanatti lolichi wal waraansa walii yookaan sibil waarii qaamota biyya tokko keessa daangaa mataa isaanii, dinagdee mataa isaanii, mootummaa mataa isaanii qabanii ta'a. Akkasis ta'ee gidduu isaanii garaagarummaa guddaan ni jiraata. Daangaan qabsaa'ota dahoo baadiyyaa fi dinagdeen isaa qonna ta'a. Dinagdeen diinaa ammoo industirii fi rukutamuuf kan mijatu ta'a. Daangaan isaas magaalaatti dhiphachaa deema. Mootummichi abbaa aangoo qaanii fi dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa dippiloomaasii, dhiibbaa dinagdee fincila irratti baname to'achuu hin dandeenyeen dararan. Qabsaa'oti immoo fincila isaanii milkaa'eef kabajaa fi miira sabummaa fi uummatummaa argatu. Warraaqsi akkamitti akka jalqabuu fi hamma humni mootummaa fi finciltootaa wal gitutti wantoota ta'uu malan ilaalle. Furmaata waraanaa moo murtii siyaasaatu kennama? Inni jedhu gaaffii guddaa ta'a. Biyyoota akka Kuubaa dinagdee fi mootummaa isaanii olloota badhaadhoo fi humna qabeeyyii irratti hundaa'u keessatti furmaata siyaasaa kennuun ni danda'ama jedheen amana. Warraaqsi Kuubaa tarkaanfilee ilaallee shaakalan. Yookaan practically ibsuuf fakkeenya gaariidha. Muddee 1956 keessatti Fidel Castro fi hordoftoonni isaa hidhatan 81 Meeksikoo irraa magaalaa qarqara dhihaa Kuubaa Orientee jedhamtu keessa boqotan. Ji'a itti aanu keessa humni Castro utuu gaara hin gahin gara darzanaatti hir'isan. Baay'inni isaanii dhukaasa itti baname ajjeefaman. Kaan to'annoo jala oolan. Humni Castro ji'oota 6 itti aanan keessatti hojii kana jedhamu hin hojjenne. Humnoota bu'uura isaaniirraa fagaatan irratti qofa saamicha geggeesse. Saamicha sanaanis humna isaa guddifate. Yeroo kanatti miidhaan humni fiidalistaa godhan inni guddaan caamsaa 28-1957 buufata waraanaa Ubeeroo irratti nama 70 ta'anii haleellaa geggeessan qofa. Namni 8 harkaa wareegan. Isaan alatti lolli ture garee lamaanuu keessa namoota 100 hin guunne gidduutti yeroo ta'u, xiyyeeffannaa Fidel Castro isa guddaa kan ture saamicha meeshaalee waraanaati. Iskeeliin gochichaa gadi aanaa ture. Mo'ichi ololaa yookaan piroopagaandaa garuu sadarkaa addunyaatti ganamaan argame. Tokko kan biraa duukaa bu'e. Gabaasonni New York Times Herbert Maatiin barreeffaman maqaa Fidel Castro US keessatti jecha mana nama hundaa taasise. Beekamtiin sunis addunyaa guutuutti tamsa'e. Bu'aan olola sanaas dinagdee fi siyaasaan Ameerikaan mootummaa Baatistaa irratti qoqqobbii deeggarsa meeshaalee waraanaa gochuu, investimentii fi liqii hir'isuu, walumatti mootummaa Kuubaa butuchuu ta'e. Suuta mootummichi narbii isaa dhabe. Naasuun isaa gara raayyichaatti naanna'e.
Dhiibbaan kun hundis waraanni mootummaa dhukaasa tokko otoo hin dhagahin akka laamsha'u taasise. Bulchiinsi Baatistaa malaammaltummaa keessa kan daakuu fi gahumsa kan hin qabne waan tureef abdii hin qabu ture. Yeroo kufu dadhabina mataa isaatiin akka ta'e sirriitti mul'ate. Gaazexeessitoonni biyya alaa seenicha gabaasaa turan kufaatii mootummichaatiif qabsaa'onni Kaastiroo baay'ina hin qabne sun olonaan alatti gumaacha gochuu isaanii amanuu hin dandeenye. Jalqaba irratti Baatistaan finciltoota siyaasaa xiqqoo seeraa maayistiraa sanatti baay'ee aarii ture. Qabsaa'ota dahoo sana gaarreen keessaa ari'uuf yaalii taasifamee booda waa'ee isaanii yaadda'uu dhaabbise. Baadiyyaa namni irra hin jirre keessa jiru homaa hin fidan jedhe. Seerra keessa duraanis shiftoonni turan. Xiyyeeffannoo xiqqoo argatanii miidhaa guddaas hin geessisne. Baatistaan shakkii malee beekamtiin shiftoota sanaa akka darbuu fi bashannantoonni siyaasaa dahoo isaanii keessatti beelaan akka dhuman yookaan duula isaanii firii hin qabnetti abdii kutanii akka dhiisan sababeesse. Turee booda haala ajaa'ibaan rakkina itti dhufe akka tuffatee bare. Finciltoota bakka alliitti arguu jalqabe. Bakka fincilaan tokko illee hin jirretti illee. Beezii gaaraa nageenyi isaa eegame irratti Kaastroon humna cimaa leenjise. Paastroolonni qabsoo dahoo walakkaa darzanaa qofti al tokkichatti bakka hunda argamuu danda'u. Eegduu waraana mootummaa kamuu gaarreen sana keessatti nagaa hin qabu. Buufanni kamuu, warshaan sukkaaraa kamuu, mandarri kamuu, gaarreen sana jalaa fi bakki dhiyoo isaanii jiru kamuu nageenya isaaf wabii hin qabu. Ji'a Bitootessaa bara 1958 keessa yeroo Kaastroon waraana waliigalaa labsuu fi dambaliin qabsoo gara kaabaa, bahaa fi dhihaa bakkeewwan biyyattii gurguddoo hundaa akka socho'an akeekkachiisu raayyaan biyyattii akka weeraranitti fudhate. Dambalichi waliigalatti namoota 200 hin caalle akka ta'e raayyichi karaa itti baru hin qabu ture. Yookiin addi lammataa kaaba Orientee yeroo walfakkaataatti labsame qabsaa'ota dahoo 65 hin caalle akka qabuu fi hidhannoon isaanii inni guddaan qawwee 30 kaalibar Browning Automatic akka ta'e Baatistaan hin beeku. Fincilichi yeroo jalqabu Baatistaan qabsaa'ota dahoo mancaasuuf loltoota 5,000 seera maayistiraatti ergee ture. Seeraan bahaa gara dhihaa kiiloomeetirii 160 ol. Gadi fageenya kiiloomeetira 25 hamma 40tti qaba. Gabaabumatti qabsaa'ota sana gaarreen sanarraa dhabamsiisuuf humni Ramadan lamaan baay'atee utuu deemeeyyuu kan hin danda'amne ture. Mootummaan humna qilleensarraatti fayyadamee ture. Kaastroon akka hubatetti garuu mukkeen naapaalmii fufurdoo fi GO miidhaa dhukaasa boombii ciccimaa meetira 25 hanga 50tti gabaabsaniiru. Warri boombii samiirraa gad roobsan utuu bakka finciltoonni jiran argatanillee miidhaan ga'u hagas mara guddaa hin ta'u ture. Kan miidhaman qonnaan bultoota lafa qullaa misoomsan qofa. Seeraan daangaa bilisaa kan warraaqsicha ishee jalqabaa taate. Qabsaa'oti dahoos diinagdee beeyladoota irratti hundaa'e ijaaruun dukkaanota yookaan suuqii yuunifoormii fi meeshaalee keessatti oomishamanii fi jiraattota naannoo isaanii warraaqsicha keessatti barsiisan hojjetatan. Milkiin haleellaa humnoota mootummaa irratti godhan cimina kutaa basaasaa qabsaa'ota dahoo fi tumsa jiraattota naannichaatiin dhufe. Paatrooliin mootummaa qabsaa'otii dahoo utuu hin beekin gara isaanii dhufu hin turre jechuun ni danda'ama.
Kaastroon yeroo irraa galee gochi isaa jalqabaa shiftoota gudeedaa fi ajjeechaan himataman 2 irratti tarkaanfii fudhachuu ture. Ariitiin mootummaa warraaqsaa seeraan bulu ijaare. Mootummaa Havaanaatiin lafa dagatame sana tasgabbeesse. Sanatti aansee seera lafa abbaa qotuuf kennuu baase. Sunis namoonni baay'een fincilichatti akka makaman taasise. Tooftaanumti kun naannolee buna qabanii fi uummanni baay'inaan itti jiraatu keessatti hojiirra oole. Seeronni tumamanii gibira sassaabuun eegalan. Maallaqichaanis manneen barnootaa, hospitaalonni ijaaraman. Jiraattonni mootummaa Kaastroo jalatti akkuma mootummaa sirna qabu biraatti dhimma bahan. Barnoota siyaasaa qofatu xiyyeeffannaa cimaan itti kennamee jiraattonni waa'ee warraaqsichaa hubannoo akka qabaatanii fi kaayyoo isaa wajjin akka dhaabatan godhan. Eegdonni mootummaa keellaa hojjetanii eegan hundi hin dhabamsiifaman. Yeroo loltoonni mootummaa dhufan takka dhukaasi banamee dabarsan. Achii callifamanii ilaalamu. Waan hojjetan dhabanii yoo deebi'an ammas takka itti dhukaafamee dabarsan. Qabsaa'ota dahoo yoo mootummaan barbaade bosona keessatti baqatanii tamsaa'u. Sana booda turanii walitti dhufu. Haala rakkisaa kana keessatti mootummaan loltoota erguu dhaabe. Dinagdeedhaanis ta'e humna namaatiin mootummaadhaaf aanaalee fi lafa qonnaa iskweer kiiloomeetirii 1000 lakkaa'amu to'atee fi eegaa turuun rakkisaa ta'e. Kanaaf mootummaan bakkeewwan baadiyyaa gadhiisee ba'ee magaalaalee qofa ittisuu jalqabe. Akkasitti zoononni bilisooman baay'achaa dhufan. Ji'a 3 keessatti raayyaan mootummaa warshaalee oomisha nikeelii fi koobaaltii Oriyantee keessatti argaman guyyaa malee halkan ittisuu dadhabe. Finciltoonnis bakkichaa konkolaattota gurguddoo saamuun daandii baasuu fi warra ture fooyyessuuf itti fayyadaman. Erga qoqqobbii deeggarsa waraanaatii booda Ameerikaanonni humna qilleensaatiin yeroo Baatistaa gargaaran qabsaa'otii Raawul Kaastroo dafanii loltoota galaanarraa Ameerikaa baasiidhaan deemaa turanii fi injiinaroota hojii albuudaa irratti hirmaatan 6 ukkaamsan. Qaaniin Baatistaa irra gahee guddaa ture. Bal'inni duula qabsoo dahoo baadiyyaa Oriyantee keessaa hagam akka ta'e addunyaan hin beekne guutuuf battalatti ifa ta'e. Abbaa irrichi biyya isaa keessatti lafa hagana hin jedhamne irratti to'annaa akka hin qabne beekan. US guddittiin iyyuu qabsaa'ota dahoo Kuubaa 100 fi wayiin kabaji ishee tuqamuu danda'uun isaa barnoota siyaasaa guddaa fi humna qabeessa ture. Kunis Baatistaan akka waa godhu dhiibbaa irratti uume. Haala ture keessatti wanni inni gochuu danda'u hin turre. Filannoon inni qabu jiraattota lammiilee isaa baadiyyaa keessa jiraatan san araddaa isaanii balleessuu qofa. Gara dhumaa ajajoonni waraanaa booda murtiin du'aa itti dabarfame gochaa hamaa uummata irratti hojjechuu jalqabanuus yeroon isaa darbee ture. Finciltoonni humnaa fi dinagdee cimaa ijaarratanii turan. Oriyantee kaabaa keessatti biqila bunaa biyyoolessaa gara miliyoona 60tti tilmaamamu guutummaatti to'atanii turan. Mootummaan buna sana argachuu waan qabuu fi karaan biraa itti argatu waan hin turreef finciltootuma irraa akka gibiraatti bitaa ture. Oomishaaleen qonnaa biroos ni daldalamu turan. Bu'aa argamutti dabalataan qabsaa'oti dahoo dhiyeessa daangaa bilisaa keessatti argachuu hin dandeenye argachuu jalqaban. Mootummaan midhaan jiru dinagdee mataa isaatiif jedhee barbaada. Akka wanti jijjiirame hin jiru. Business as usual jedhamee yaadamuufis finciltoota wajjin daldalatti galee dinagdee isaanii battalatti guddise. Sochiin qabsoo dahoo suutaa fi iskeelii xixiqqoon itti fufe.
Kaayyoon qabsichaa hin jijjiiramne. Daangaa biyyisaa babal'isuu fi miseensota haaraa leenjisuun meeshaalee saamuun ittuma fufe. Giddugala biyyattiittis qabsaa'oti seeraarraa ka'anii gaardeen iskaambiraay irratti miseensota leenjisuu jalqabanii turan. Yeroo booda duurichi addoota lamaan irrattuu babal'achaa dhufe. Qabsaa'oti dahoo daandii asfaaltii, haayiwee biyyaalessaa cufuu, hadiida baaburaa barbadeessuu, sochiin tiraafikaa in dhaabbate. Deemsa konkolaattota waraana gurguddoo qofaatu hin gufanne. Innis takka turee ibidditti qabachuu eegale. Garee qabsaa'ota dahoo xiqqoo inni ture mangaa yookaan hoomaa ta'e. Magaalaaleen haleellaa fi shororkeessummaan guutaman. Darbee darbee paatroolonni jiip gara magaalaalee oofuun odeeffannoo argachuu yaalan. Magaalaalee xiqqoon daandii guddaarraa kophaatti ba'an. Buufanni waraanaa isaan qabanis hir'ateera. Saantiyaagoon kutamte. Giddugala biyyattiitti baaburri loltoota baatee magaalaa Saantaa Kilaaraa ittisuu deemaa ture. Dhaabsifamee loltoonni keessa turanii fi meeshaaleen isaa booji'aman. Meeshaaleen sun baay'ina keessa tola ooltota magaalaa keessaa hidhachiisuu gahaa turan. Loltoonni Baatistaa miirri isaanii miidhame. Jalqaba magaalotatti daangeffaman. Jedhanii immoo buufata isa gurguddaa qofatti hafan. Ba'anii diina barbaaduun bu'aa dhabe. Sababiin isaa qabsaa'oti dahoo yeroo akka injifatan beekan qofa waraana. Sadarkaa baataaliyoonitti yookaan loltuu 100 illee yeroo ba'anii loluu yaalan hunda du'u. Rukuttaa tasaa yookiin booji'amuutu isaan eeggata. Suuta yeroo hooggana qindaa'e dhaban walqunnamtiin isaanii adda citu harka diinaatti of kennan. Yeroo guyyaan murtii yookaan decision day dhuftu loltoonni mootummaa magaalaalee itti ramadaman utuu hin taane buufata isaanii tiksaa turan. Jeneraalonni raayyichaa fi mootummichaa yeroos rifuu keessa turan. Eenyuu waliin aman? Hunduu wal gurguruu fi yeroo mootummichi kufuu biyyaa baduuf qophiirra ture. Dhabiinsi amanamtummaa Baatistaarra ture. Ambaasaddarri Ameerikaa yookaan biyya diinagdeen Kuubaa irratti hundaa'e egeree Baatistaatiif hamma mormitootaa wajjin waliigaltee filmaata biraa uumuuf yaalutti gahe. Baatistaan garuu sodaatee jeneraalotaa fi hooggantoota gurguddoo wajjin baqate. Warraaqsa Kuubaa akkamitti cufuun hojii magaalaa lafa jalaa fi sochii mormii siivikii gahee guddaa taphatan dagachuu ta'a. Bifa fincilaatiin, hiriiraan, dhukaasaan, ololaan hamilee mootummichaa cabsuun fudhatama isaa gidiraniiru. Qorannoo waliigalaatiin garuu qabsaa'ota dahootu waraana suutaa banee baadiyyaa bilisoomsaa, daangaa babal'isaa, meeshaalee booji'amanii humna waraanaa ijaaraa, waraana mootummaa buufatuma isaa keessatti dacheetti gadi dabalaa deemanii injifannoo isa barbaadan fidan. Qabsaa'otni 5,500 sun kan hidhatan qawwee Ameerikaa loltoota Baatistaa irraa booji'aman. Kufaatiin magaalaa Saantiyaagoo Orientee taankotaa fi madfoota harka qabsaa'otaa galche. Magaalli Laas Veegaas harka kennuun ishees reejimentoonni raayyaa mootummaa loluuf hafan yoo jiraatan balleessuuf karaa bane. Yeroo sanatti garuu Baatistaan biyyaa baqatee ture. Fincilli waliigalaa magaalaa guddoo Kuubaa Havaanaa harka qabsaa'otaa galcheera. Buufanni waraanaa guddichi kaampii Koolombiyaa naannoo magaalattiitti argamu dhukaasa tokko malee harka kenne. Humni qilleensarraas fincilee waraansichi goolaban. Lola
lola dheeraa humna uummataa fi loltoota mootummaa gidduutti. Maa'oo Zedongii qabsoo dahoo irratti. Muuxannoo Chaayinaa. Waraansonni warraaqsaa yeroo dheeraaf turuun dirqama. Sanyii warraaqsaa mutuuf yeroo fudhata. Hiddi isaa suuta lafa jala utuu firii tokko hin agarsiisin diriiree babal'ata. Achi gaaf tokko akka qamadii lafa qonnaarraa ol mul'atu halluu ifutu jira. Guddina halkan tokko. Finciltoonni asiis achiis bakka hundaa morma ol qabatu. Waraansonni dahoo waraansota suuta mootummaa dadhabsiisaa deemuuti jedhama. Warri Kuubaa xiinsammuun Baatistaa ari'atan. Warri Saayipiress mormii shororkeessummaadhaan Biriiteenotaaf kolonii kasaaraa godhan. Sadaffaa irratti ammoo waraansota warraaqsaa dirree waraansaa irratti injifatamuu qabantu jira. Fakkeenyi kanaa Chaayinaadha. Chaayinaa mana yaalii qajeelfama qabsoo hiyyeeyyii addunyaa. Humnoonni warraaqsa uummataa waraana dhaabbii injifachuu danda'u. Kun barnoota Chaayinaan addunyaaf gumaachite isa bu'uuraati. Biyyi industiriaalaa hin taane akkamitti biyya industiriin badhaadhe injifata? Gaaffiin Maa'oo Zedongii ture. Biyyoonni industiriin guddatan meeshaalee waraanaa, humna namaa, loojistiksii irra laphee isaanii yoo keewwatan Maa'oon isa hin mul'anne ilaale. Yeroo yookaan taayim, iddoo yookaan ispees fi fedha yookaan yoo. Hidhannoo ittiin waraana jabaa dura dhaabatu waan hin qabneef Maa'oon iddoo qubate diinaaf dabarsee kennuuf murteesse. Iddoo gurguree yeroo ittiin bite. Yeroo immoo fedha oomishuuf itti fayyadame. Fedha Chaayinoonni mo'atamuu fi gabrummaa itti morman. Kun bu'uura qabsoo dahooti. Maa'oon saba ofii dammaqsanii hidhachiisuun humna waraanaa jabaa mo'uun ni danda'ama jedhe. Akka mo'aman warra of amansiise qofatu mo'ama jedhee amane. Kanaaf uummatichi harka illaadhuu jechuun yoo mormu, mormii kana lola suuta dhabamsiisuu yookaan attrition fi injifannoon isaa hin oolletti guddisuun ni danda'ama. With the common people of the country mobilized, we shall create a vast sea of humanity and drown the enemy in it. Uummata keenya gurmeessutti milkoofnaan galaana namoomaa uumuu diina keenya liqimsuu dandeenya. Maa'oon jijjiirama ilaalcha siyaasaa durse. Sun ammoo yeroo barbaada. Kanaaf gaaffiin militaarii Maa'oo yeroo argachuuf iddoon qabu akkamittan qindeessaa? Gaaffiin siyaasa isaa immoo fedha argachuuf yeroo koo akkamittan qindeessaa ture. Maa'oon barreeffamoota isaa militaarii keessatti yeroon firii siyaasaa hin argamsiisne taanaan bu'aa hin qabu jedha. Yeroon dammaqiinsa warraaqsaa fi fedha uummataa guddisuu irra ooluu qaba. Waraanni diimaan yookaan maqaa waraana Maa'ooti. Yoo loluu maaf miti kan lolu. Uummata bal'aa kakaasuuf, gurmeessuuf, humna siyaasaa warraaqsa ijaaruuf isaan gargaaruuf. Kaayyoo kana malee lolichi hiikaa dhaba. Waraanichi diimaanis akkasuma sababa qabsoosaa. Maa'oon lolli warraaqsaa mataa isaatiin yuunivarsiitii qabsaa'otii dahoo keessatti baratan akka ta'ee fi lolli mataa isaatiin qajeelfamaa fi barnoota akka qabu amane. Tooftaan keenya inni dur qabsoo waraanaa keessatti barachuudha. Namni carraa mana barnootaa galee barachuu hin arganne qabsoo waraanaa barachuu danda'a. Sunis waraana keessatti loluudhaan. Lolli warraaqsaa dalagaa saba bal'aati. Dubbii baratanii booda dalaguun miti, dubbii dalaganii barachuuti.
Lammii sibiilii fi loltuu gidduu garaagarummaan jira. Garuu garaagarummaa guddaa miti. Garaagartichi salphaatti dhabamsiifamuu danda'a. Karaan sun itti ta'us warraaqsa irratti hirmaachuudhaan. Gurmaa'insi siyaasaa siyaasa irratti sadarkaa dammaqiinsa uummataa guddisuunii fi qabsoo warraaqsaa keessatti isaan hirmaachisuun hojii qabsaa'ota dahoo isa jalqabaati. Kan yeroo fudhatus carraaqqii kana. Maa'oon yeroon kan barbaachisu gurmaa'insa siyaasaatiif qofa miti jedha. Dhiphina waraanaa keessatti dadhabbiin mootummichaa akka dagaaguufis. Maa'oon yaada kana irra deddeebiin kaaseera. Fakkeenya lola Siinoo-Jaappaan keessatti Jaappaan caalmaa maashinii waraanaa guddaa qabdi turte. Chaayinaa gariin fiwudaalii, gariin koloniin bultuu fi Chaayinaa indastiriin boodatti haftu Jaappaan dhukaasa jajjabaa irratti bantee burjaajessuu dandeesse. Caalmaan akkasii battalumatti injifachuuf yoo dandeessise malee yoo lolichi itti fufee ture ta'e Jaappaan irratti rakkoo cimaa uuma. Rakkoon inni jalqabaas Jaappaan miilitariin jabduu taatus biyya isheen alatti uummata bal'aa irratti yeroo dheeraadhaaf maashina waraanaa qabdu tarkaanfachiisuu akka hin dandeessisuun qabeenya uumamaa fi humna namaa hin qabdu. Kanaaf Jaappaan daftee injifattee Chaayinaa to'achuu qabdi. Deebii Chaayinaa kan ta'uu qabu immoo Jaappaanota lola dhowwachuudha. Lola fuullee isaan fedhan dhiisanii bukkeedhaan jala jalaan dhiiksuu. Lafa yookaan iddoo Chaayinaa isa bal'aa gurguranii yeroo isa sirrii bitachuu. Tokko lola dheeraa keessatti dadhabinni Jaappaan akka mul'atu taasisuu. Humnoota mormituu Chaayinaa keessa jiran humna maashina Jaappaan isa dadhabaa jiru akka gargaaranitti qindeessuu. Jaappaan rakkoo qabeenya uumamaa fi humna namaa qabdu hiikuuf Chaayinaa irratti waraana bante. Waraanni isheen bante garuu furmaata utuu hin taane rakkina dabalataa itti fida. Qabeenya Jaappaan duraan qabdu mancaafisa. Sababni isaa Jaappaan lola dheeraa dandamachuu hin dandeessu. Jaappaan biyyoota faashistii irraa gargaarsa argachuu dandeessi. Garuu biyyoonni ishee morman warra ishee deeggaran irra ni baay'atu. Sunis deeggarsa Jaappaan argattu haqu qofa osoo hin taane walumaa galatti Jaappaanin kuffisa. Jaappaan caalmaa dandeettii lola jalqabuu qabaattus Chaayinaan qabeenya, iddoo, yeroo fi fedhaatiin bira dabarte. Qabsoon bilisummaa inni dheerichi Chaayinota ho'iseera. Fedhiin tajaajila hawaasummaa fi siyaasaa Chaayinota keessatti fedha wareegamaa fi mormii yeroo dheeraa uume. Maa'oon akkas jedhe. Rakkoolee jiran ilaallee Chaayinaan haala walxaxaa akkamii keessa akka jirtu beekuu dandeenya. Dambaliin warraaqsaa weerartoota, abbootii aangoo fi abbootii lafaa romisiisuun isaa akka hin hafne yeroo dhiyootti akka dhufuus hubachuu qabna. Chaayinaan qoraan goggogaa dhiyootti daaraa ta'anii guutamteetti. Xaaxiin tokko labuuba ibiddaa uumuu dandeessi. Mammaaksi jettu haala amma itti jirru namatti mul'isti. Finciloota hojjettoota mootummaan, qonnaan bultootaan, loltootaan, barattootaan geggeessaman ilaaluudha. Yeroo xaaxiin labuuba ibiddaa itti dhaltu fagoo miti. Diina alaatiifis ta'e keessaaf Maa'oon qajeelfama qabsoo dahoosaa keessatti taateewwan duulicha keessatti ta'an of eeggannoon gargar baasee kaa'eera. Keessaas taatee isa jalqabaatiif xiyyeeffannoo guddaa kenneera. Tarsiimoo ittisaa yookaan istiraateejik difeensii. Jalqaba irratti ji'oottan dheeraaf daangaan lafti homaa miti. Hiiksuun immoo waa hunda. Diinni lafa barbaade akka babal'atu eeyyamamaaf. Ni jajjabeessaniiru. Qabsaa'otiin dahoo jala jalaa qofa lolu. Ni saamu, ni marsu yookaan geengessu. Buufata diinaa qarqararra jiru qofa waraanu.
Diinni carraa fi adda waraanaa itti isaan barbadeessuuf hin kennaniif. Yeroo kanatti kaayyoon diinaa tarsiimoo haleellaati. Qabsaa'ota dahoo balleessuu yaala. Tarsiimoon qabsaa'ota haxaa'anii bakkicha qabachuu yookaan marsanii cabsuu. Yaaliin kun kuufama humni mootummaa kutaalee biyyichaa gurguddoo irratti qabu haphisa. Kun ammoo qabsaa'aa dahoof hojii salphisa. Humnoonni hacuuccaa bakkeewwan qabsaa'onni dahoo socho'anitti gaggeessuu malu. Eenyutu hin dhorkuun. Adeemsa keessa garuu ofumaa qabsaa'ota dahoon marfama. Yoo marfaman iyyuu qabsaa'oti dahoo tamsa'anii faffaca'uun diina jalaa miliquu yoo danda'an, raayyaan mootummaa garuu eessatti miliqa? Addi waraanaa hin jiru. Sochiin namootaa fi meeshaalee suuta dabalaa fi balaa qabsaa'ota dahootiif saaxilamaa deemu. Daandiileen dhiyeessa nyaataa, meeshaalee fi walqunnamtiis salphataa fi haleellaa qabsaa'ota dahootiif saaxilamaa deemu. Humni diinaa yeroo lafa bal'aa qabateettis qabsaa'otaaf hojii salphisuun qabeenya qawwee fi meeshaalee waraanaa biraatiin qabsaa'icha duroomsa. Tarsiimoon qabsaa'aa dahoo tokko maa'oon akkas jedha. Keenya tooftaa qabsaa'aa dahoo yookaan gorillaati. Uummata keenya rasaasuuf humna keenya hin qoqqoodu. Diina keenya loluuf humna keenya walitti qabanna. Diinni keenya yeroo duulu nuti ni baqanna. Yeroo diinni keenya qubatu ni iksina. Yeroo dadhabu ni haleella. Yeroo baqatu itti dullee kuffisna. Iddoo bu'uuraa yookaan base areas tasgabba'an babal'isuuf imaammata dambalii yookaan duuluu fayyadamu. Yeroo diinni duulu tooftaa marsuu fayyadamu. Tooftaaleen kun akka kiyyoo yookaan neet kiyyeessuuti. Yeroo feenitti kiyyicha darbannee yeroo feenitti sassaabuu nu dandeessisu. Saba keenya dammaqsuuf bal'isnee darbanna. Diina irratti tarkaanfii fudhachuuf ammoo ni sassaabna. Kiyyichi kan darbatamuu qabu bakkee mormi cimaan hin mudannetti. Qabsaa'oti dahoo humna cimaa qindeessuu qabu. Lafa diinni itti haphatee fi laafetti qabsaa'onni yoo duulan baay'inii fi ciminni humna isaanii kan diinaa dachaa 2, 4 yookaan 6 caaluu qaba. Qabsoon adda waraanaa hin dheeratu. Faallaa isaatti haleellaa daqiiqaa 5 maa'oon kalaqeera. Haleellaa daqiiqaa 5 jechuun akka tasaa rukuttaa hamaa diinarraan gahanii loluun daqiiqaatti 5 keessatti miidhaa hamma danda'an geessisanii meeshaa hamma danda'an saamanii battalatti lolichi akka jalqabametti dhaabatee qabsaa'oti dahoo osoo daqiiqaa tokko dabalanii hin turin gara boodaatti deebi'u. Loltuun diinaa caalmaa teeknooloojii waraanaa qabaatus qabsaa'aan dahoo caalmaa humna namaa fi ariitii qaba. Kanaaf ariitiin rukutee caalmaan humna waraanaa utuu iddoo hin qabatin baqachuu qaba. Qabsoon dahoo lola biimbii yookaan bookeeti jenneera. Biimbiin miila ishee cafaquu danda'u irraa daddaftee faffagaachaa nama waraanti. Hin baqatti. Deebitee immoo nama waraanti. Rukuttaa tokkotti diina isaa kuffisuuf hin yaadu. Iksee irraa soorata. Akka dhukkuba daddarbaatti yookaan haleelee narvii fi hamilee diina isaa miidha. Ammas bookee dabalataa horsiisuu barbaachisa. Dhukkubni bakka tokkotti jalqabe biyya guutuutti tamsa'uu qaba. Marsaan duulichaa inni lammataa yeroo humna walqixaati. Mootummaan qabsaa'ota dahoo mancaasee onkuteessuu akka hin dandeenye galaaf. Yeroodhaaf akka qabsaa'oti dahoo hin babal'anne dhoowwaa haleellaa cimaa geessisuuf of qopheessa. Qabsaa'oti dahoo loltuu mootummaa mancaasuu hin danda'an. Iksuu fi haleeluu garuu itti fufu. Daangaa bilisoome keessatti barnoota siyaasaa fi dinagdee jabeessu. Marsaa sadaffaan yookaan duulli waliigalaa yeroo qabsaa'aan dahoo adda waraanaatti bahee diina isaa raasuu danda'uu fi humna diina isaan walqixxaatu jalqaba. Qabsaa'aan dahoo rukutanii yookaan iksanii baqachuu irraa dirree waraanaa irratti humna diinaa gara rukutanii
cabsuutti yeroo guddatu. Marsaa isa sadaffaa fi dhumaa kana irratti qabsaa'oti dahoo akka duraanii yeroo marfaman baqatanii bosona keessa hin faffaca'an walitti gurmaa'anii leenjichaadhaaf bulchiinsa mataa isaanii diinni bira ga'uu hin dandeenye hundeeffatu. Daangaa isaanii babal'isuun baadiyyaa bal'aa fi magaalaalee xixiqqoo fi gurguddoo bilisoomsu. Raayyaa waraana diinaa lakkoofsa guddaan xiqqeessu. Lafti bilisoome kaartaa irratti jalqaba akka tuqaa xinnootti mul'ata. Achirraaniitu babal'atee guutummaa biyyattii dhuunfachuu eegala.